should have all the Muslim majority countries having an organization, which we do have, but unfortunately it's not effective. Nuti ummata baay'inni isaa guddaa ta'ee fi biyya guddoo ta'e qabnudha. Kanaaf dhaabbata tokko qabaachuu qabna. Dhaabbata cimaa ta'e kan rabbii fi ergamaa isaa hordofu qabaachuu qabna. Dhugumatti dhaabbanni akkasii ni jiraasi. Garuu gahaa miti. Gahaa miti jechuun ni danda'ama. Hojiin isaa bu'aa hin qabu. Sababiin isaas siyaasaa keessoo fi fedhii dhuunfaa biyyootaatiif itti fayyadamu. Biyyoonni sun bu'aa rabbii fi ergamaa isaa caalaa bu'aa ofii isaanii ilaalu malee bu'aa rabbii fi amantii hin ilaalan. Isaan gariin isaanii hooggantoota dadhaboodha. Jireenya akiraa caalaa jireenya addunyaa filatan. Akiraan isaanii gurguranii addunyaa bitatan. Kun sirrii miti. Ta'uu hin qabu silaa. Kanaaf dhaabbata sana haaromsuu qabna yookaan dhaabbata haaraa uumuun dirqama biyyoota musliimaa hundaaf kan akka rabbii fi ergamaan isaa ajajetti qofa hojjetu. Kun hedduu barbaachisaadha. Amma dhaabbileen biyyoota musliimaa 57 hundi miseensa godhatanii jiru. Miseensa ta'anii jiran jechuudha. Garuu isaan rabbii fi ergamaa isaa fayyaduuf hojjetaa jiru kan jedhu gaafii keessa galchuun barbaachisaa. Lakkii akkas godhaan jiran. Kanaaf dhaabbata gaarii fi cimaa qabaachuu qabna. Yoo akkas ta'e insha Allah humna cimaa taana diina keenya injifachuu dandeenya. Har'a wanti naatoo jedhamee beekamu jira. Naatoo maal jechuudha? North Atlantic Trade Organization jechuudha. Miseensonni isaa biyyoota 32dha. Lama Ameerikaa kaabaa irraa USA fi Kanaadaadha yoo ta'u 30 immoo Awurooppaa irraa waliigala biyyoota 32. Dhaabbanni kun erga lola addunyaa lammaffaa booda hundaa'e Eebila 4 1949tti hundaa'e. Seerri isaa akka keeyyata artikilii 5 keewwata 5 akka jedhutti yoo biyyi miseensa keessa jiru tokko irratti haleellaan taasifame akka waan biyyoota hunda irratti haleellaan taasifametti lakkaa'ama. Kana jechuun biyyoonni hundi waliin dhaabbatan jechuudha. Biyya haleellaan irratti raawwatame sanii wajjin. Tanii fi miseensa kana keessa jiru. Jalqaba irratti kaayyoon dhaabbata kanaa Raashiyaa ittisuuf ture. Erga bara 1990 takkaatii Soviyeet Yuuniyeeniin diigamee booda kaayyoon sun jijjiiramee yeroo jalqabaaf keewwata 5 itti fayyadamanii haleellaa 9 booda waraana gara Afgaanistaanitti erganii turan. Baajanni naatoo waggaa tokko keessatti qarshii doolaara tiriliyoona 1.47 ol ta'a. Seerri isaanii akka jedhu yoo xiqqaate paarsantaa 2 GDP biyyoota miseensa irraa ittisuuf ramadamuu qaba. Ameerikaan qofti baajata kana keessaa qarshii tiriliyoona 1 ol dhiyeessita. Yoo biyyi tokko dhaabbata kana keessaa haleelamte akka biyyi hundi haleelamtetti lakkaa'ama. Amma baay'inaan biyyoota musliimaa irratti fayyadamaa jiru. 911 booda Afgaanistaan irratti haleellaan taasifamee ture. Akka jecha Hilarii Kilintan bulchaa Ameerikaa duraanitti Ameerikaa yeroo duraa Raashiyaa loluchuuf Taalibaan leenjisuu fi maallaqa itti baasuu ture. Yeroo sana mujaahidiin jedhanii waamu turan. Erga Raashiyaa injifatanii booda Ameerikaan biyya sana to'achuu barbaadde. Taalibaan isin alagaadhaa sababa jedhuun mootummaa keenya hin bulchitanii biyya keenya numaatu bulcha jedhanii Ameerikaan lolaan turan. Sana booda maqaan isaanii shororkeessaa jedhamee jijjiirame. Waggaa 20 oliifis Ameerikaan Afgaanistaan keessatti qarshii tiriliyoonaa ol baasuudhaan lolaa turte. Dadhabdee dhume irrattis Taalibaan biyya isaanii keessaa baasanii biyya isaanii dhuunfatan. Biyyi humna guddoo qabdu Ameerikaanis waraana lafoo biyya uummata lafa lolu dadhabdee dhume irratti bahuu dandeessee jirti. Kana jechuun yeroo tokko mujaahidiin jedhanii waamu yeroo biraa shororkeessaa jedhanii waamu. We are like froth. America says call them mujahid, we'll go to Jannah. Call them terrorist. Same people. Gaafa Raashiyaa lolan mujaahidiin qabsaa'ota bilisummaa jedhanii waamu. Gaafa Ameerikaan lolan ammoo shororkeessitoota jedhanii waamu. Waraanni tokkuma maqaan garuu adda adda. Uummanni musliimaa maaltu isaan mudachaa jira? Akka qoshaasha bishaan irraa yaa'utti asii fi achi oofamaa jiru. Kanaaf yaadni koo lakkoofsa 20ffaa dhaabbata waraanaa biyyoota musliimaa hundaa jechuun MACTO Muslim Country Trade Organization uumuun barbaachisaadha. Yoo biyya musliimaa tokko haleelame akka biyyoota 57 hunda haleelametti lakkaa'amuu qaba.
biyyoonni musliimaa akka Paakistaan, Turkii, Ijiptii, Indoneeshiyaa, Naayijeeriyaa fi kanneen biroo waliigaltee waraanaa qabaachuu qabu. Nuti akka qushaasha akka yookaahuu bubbeen asii achi qushaasha ooftutti oofamuu hin qabnu. Jabinaan tokkummaan tokko taanee quraana irratti dhaabbachuu qabna. We should be firm on Quran and Sunnah. Allah says in the Quran. Rabbiin suuraa Al-Imraan juutas ayata 103 keessatti akkana jedha. Wa'tasimu bihablillahi jamii'an wa la tafarraqu. Hold strongly to the rope of Allah. Jabeessaa qabaa hin qoqqoodabinaa jedha. Kanaaf heerri keenya quraana ta'uu qaba. Quraana fi hadiisa hordofaa. Dhaabbanni muslimaa hundi irratti waliigalee heera quraanaa irratti hundaa'e qabaachuun dirqama qabaachuu qabnaasi. Wanti rabbii fi ergamaa isaa qabaachuu irra caale jira hin jiru. Can anyone be better than Allah and His Rasul? Eegaa nuti akka muslimaa tokkotti waraana amma deemaa jiru kana keessatti namoonni gariin namoonni tokko tokko Iiraan waan shi'aa taateef isaaniif dhaabbachuu isaaniif du'aa godhuu dhiisa. Mee amma fakkeenyaaf yaada yoo Kooriyaan yoo biitti biraa takka Israa'elii fi Yahudoota Ameerikaa kana dhoyte hin feenu hin gammannu addarran dhungannu innaawaa saniifuu Iiraan cabnaan biyyoota kaan waa takkatti ni daaban akka fadhanitti keessa deemanii waan fadhan hojjetanii jechuudha. Kanaafuu yoo Iiraan irra aante yoo Iiraan waraana kana injifatte namni hin gammanne muslima jee iyyaadu maaliif jennaan isiin tun Filistiin akkam godhaa turte. Hangam takka biyya Islaamaa jibban Ameerikaan Yahudoonni kun Israa'el kun isaan kun Iiraan waan shi'aa taateef miti karra duulaa jiran muslima jedhanii yaadan isaan shi'atti hin beekan maqaa muslimaatiin isaan murgaasan gizee yaamanuu gizee dubbatanuu irraa muslima beekan malee shi'atti hin beekan firqaan addanu taate malee isaan akkuma keenyatti Allahu akbar jaan gizee bahan gizee amma mootummaan isaanii dii ummata boosan gizee laaltan Allahu akbar jaan garuu dhugaa firqaan jechiisami adda fagoodha teenyaafta isaanii haa ta'u malee isaan irra aanuun isaan injifachuun biyyuma muslimaa ta'aniif faayidaadha. Kana ammallee arraas baruus rabbiin irraa aansuu injifannoota isaanii haa godhuu jenna akka muslimaatti nuus quu qaba. Isaan cabnaa yaada biyyoota muslimaa baha jiddu galeessaa hangaafe kana akka fadheetti akka feetetti Israa'el keessa deemte waan feete godhuu dandeessi. Humna isii irratti haa jabeessu irra haa aansu arraas baruus injifannoon tanuma Iiraan rabbi haa godhuu jennaa du'aa godhaa fi bikirtaniittis rabbi irra haa aansu mee irra haa aansu amma hundaafuu jabduun takkittiin isaan sodaatan Iiraan tana isiin cabnaan baay'ee ulfaata. Akkasiin jaa assalaamu alaikum.